afuuftu. Makii jedhee fide makii bakka jedhu san barreeffaman fidaman makii jedhee fide. Makii ooroo beektaa jedhiin jaartii ibsaa. Makii ooroo beektaa jaartii ibsishaa. Makiin jechuun afaan Oromoo keessatti bakka tokko irratti taatee yookaan wanta tokko itti fayyadamama. Akkasumas yeroo baay'ee hiikaa aadaa fi seenaa irratti xiyyeeffata. Aboo Makfiraa Munawwar beektaa jedhan ishii maqaa paaspoortiiti. Okay. Makfiraa Munawwar beektaa. Galatoomii akkamitti si gargaaruu danda'a? Galuu fidi dasi. Wayne. Lai galuu fidi. Tiktookarii beekamtu duraan qabsooftu turte amma heerumnan qabdu. Don't boy waa bareeda jette. Tiktookarii bareeddu. Tiktookarii beekamaan Oromoo hin jedhan. Tiktookarii beekamaan Oromoo. Galatoomii TikTok irratti beekamtii kee ni yaadata. Yoo waa'ee TikTok irratti si barbaachisu. Akkaataa ati gaafattu sirrii miti obboleessoo. Nee akka beektettas gaafadhu maal haasaa namichi afaan Oromoo beeku haasaa haaraan afaan Oromoo biraatti haasaa. Abdaa bila jala. Akkatti afaan Oromoo keessatti. Koi namichi koi. Oromoo keessatti nama beekamaa TikTokii irratti natti. Galatoomii beekamtii kee TikTok irratti akka Oromoo keessatti beekamtuu ni yaadata. Yeroo barbaadde wanta si gargaara. Nee haa ta'e hin dhageetti. Abdaa bila jala. Koi jedhi ho'itaa hin jedhi. Makii ooroo beektaa. Eeyyee afaan Oromootti siif deebisa. Wanti si barbaachisu yoo jiraatte akkana beeksiftu nan kolfadha. Tiktookarii Oromoo makii ooroo beektaa. Galatoomii afaan Oromoon siif deebisuunen itti fufa. Wanti si barbaachisu hundumtu naaf himi. Siinuu sin fahamne agumaanaatu sin fahamne. Jarri kun aገልግሎት ምርጫ ክልል ናቸው ማለት ነው። ibsisha way ta'in sodaa do namo gadem toro barate. Artist ibsisha go beektaa. Galatoomii akkamitti si gargaaruu danda'a? Wanti barbaadde hundumtuu afaan Oromootti si ibsa. Redi Adam Tube beektaa jara eega wallaalte. Galatoomii Redi Adam beektaa irratti odeeffannoo dabalataa siif kenna. Yoo wanti biraa si barbaachisite na beeksisi. Odeeffannoo dabalataa kenni. Odeeffannoo dabalataa Redi Adam YouTube irratti maal hojjeta? Ati gizee keetii suuta gaafata gizee namaa itti muddita. Shira kun wallaahi shira kun. Kaasa hiikaa jala namitti gizee haasoftu asii edaasitu balleessaa irraa ijala. Ila wayitaataa haasoftu addaan kun ticaatii qooyan malaa. Waa'ee kiyyaaf kee tasgabbiina gaafadha dhageeffadha iyyee. Adam Tube eenyudha? Koi Facebookii kee gaafadha. Naansi. Facebookii irratti eenyudha? Aslii Muhammad Facebook irratti argamuu ni danda'u. Haa ta'u malee maqaa wal fakkaataa qaban namoonni muraasni jiru. Fakkeenyaaf Aslii Muhammad maqaa isaanii. Maqaa baay'ee jira maqaa keetiin. Maqaa Ayyaachii jedhu Facebook irratti namni adda baay'ee hin arganne. Maqaa kanaan namoota muraasa argina. Aslii Muhammad. Aslii Muhammad Facebook irratti namoota adda baay'ee arganne. Maqaa kanaan namootatu baay'ateedha namoota muraasan arganne. Gurraacha beektaa jedhiin gurraacha fix. Si wallaalee fachuu.
Jadi kamu udah jara. Oiga. Afaan Oromoo. Eeyyan afaan oromootti deebi'ee jira. Yoo wanti biraati barbaachise ta'e naaf himi akkamitti si gargaaruu danda'a? Gurraacha beektaa? Gurraacha redi adam beektaa akka yuutuuber keetiin jaalattu nan beeka. Yoo Gurraachaan yuutuubii reedii adam akka jaalatu nan beeka. Jirta. Maal jedhe? Gurraacha yuutuubii reedii adam akka jaalatu hin beekaa kuloo. eeyyan akkanamaan yoo waa'ee inni Jalistee tuma sedide. Oya mono gafannaa wal. Ante wase jaibura jibitiin kuni. Waan fedoo gaafate seera hin deebisu waa'ee jawaar qofoo dubbattu ante akkatti ni tarreessu. Mee. Jawar Muhammad. Jawar Muhammad hayyuu siyaasaa Oromoo Facebook irratti maqaa Jawar Muhammad jedhuun beekamaadha. Yoo odeeffannoo dabalataa barbaadde nan gargaara. Jawar Muhammad odeeffannoo guutuu nuuf kenna. Odeeffannoo Jawar Muhammad guutuu siif kenna yookaan waa'ee isaa irratti wanti si barbaachisu yoo jiraate naaf himi. Waan nama caqacaqa ol takka wannoo akka beera. Shamarran biyya faranjii tajaarsan qabne beeytaa jedhin. Maayii fa'a. Maayii warra naajinaa jaarsa qabdi jedhin. Shamarran Jedhin. Natti tola. natti. Jechuun odeeffannoo bal'aa hin jiru. Maqaa kanaan namoota muraasa argameera. Garuu odeeffannoo irratti adda baay'ee hin argamne. Maqaa Qabne jirti jedhin akkanumatti. Aslii shamarran diiyaaspooraa barbaadnaa takka takka yoo maqaa isaanii beektan nuti Akkaan. galatoomi ani siif yaada yeroo barbaadde naa gaafadhu akkamitti si gargaaruu danda'a. Sibii miti gagaafataa jiru shamarran Oromooti baran jiru. Eeyyan sirriitti yeroo barbaadde afaan Oromootti deebiin nama. Liti hin faamtu bar. Nagaatti siif haa ta'u yoo wanti biraa si barbaachisa. Nati mootummaadha. Maadiyaa. Akkas taana odeeffannoo kee dabarsina isiidhaa gadi na jiibii jira. Jawaariin bicha beeki Itoophiyaa keessaa kana haala kee waa'ee kenna gabaabaa hin beekti. Xixiqqaa Mubaarakiin hin beeytu. Mubaaraki wayitaati Mubaaraki jettuun abboo Baangaalii seetisee gurbaan Baangaaliitti dabarsiti qo'ame. Dhaggeeffadhu waan inni jedhu bicha waa'ee isaa. Mubaarak musammaa beektaa? شكرا جزيلا. إذا كان لديك أي سؤال أو أي شيء تحب تتكلم عنه. Waan Oromoo. أفان رمضي وأنا تي بالبرد يجدات أنا قاعد. Haadha faate beeyta ishee. Mubaarak musammaa fi haadha faatte beektaa maal waliin ta'an? قالتومي ولين تأوكي ننقمدا يوان برا ستي برا. Faate beeyta jedhin. Haadha faatte tiktookii irratti beektaa? قالتومي تيك توك رتي مكاكي كسمس لكمتي كينن ياددا يوان براسي بربانشسو. Wallaalte gana qo'ame. Ati ganama laaltee dhaatin beektu jettee na dubbifte. Oromiyaa irrattis akkaatii odeeffannoo barbaaddu Oromiyaa irratti wanti si Oromoo beektaa? Urgoofi.